sagada waaqummaa kana keessatti yaa waaqa abbaa humna naaf ta'i yaa waaqa ilmaa humna naaf ta'i yaa waaqa afura qulqulluu humna naaf ta'i jedha humna gaafa ni argitani humna naaf ta'i jedha waaqayyoon akka humna nuuf ta'uuf maaliif nuti humna hin qabnu karaa baay'eedhaan humna dhabne kadhachuudhaaf humna dhabne sagaduudhaaf humna dhabne soomuudhaaf humna dhabne gaabbii galuudhaaf humna dhabne hojii gaarummaa hojjechuudhaaf humna dhabne fooniif dhiiga isaa fudhachuudhaaf humna dhabne humna dhabne irraa sagadi gaafa jedhamu meeqan keenyatu sagada humna dhabne kan dhiifne hin jirru kadhachuudhaaf dhaabbanne kadhannaa jalqabne xumuruu dadhabne humna dhabne kan dhiifne hin jirru imimmaan kan ija nu guute hin jiru bu'uuwwan mataa kan nutti ta'e hin jiru dhukkubbii ilkaanii dhukkubbii garaa kan nutti ta'e kadhannaadhaaf kaanee macaafa qabannee kaanee dubbisnee fixuu kan dadhabne addaan kunnee kan rafne hin jirru kadhannaa qabannee tiraasii godhannee kan rafne hin jirru maqaa abbaa kan ilmaa kan hafuura qulqulluu waaqa tokko amiin qulqulluu waaqayyoo qulqulluu jabaa qulqulluu isa jiraataa qulqulluu Elshadaay qulqulluu Adonaay qulqulluu Yaawee qulqulluu Tsabaa'oot qulqulluu Yesuus qulqulluu Kiristoos qulqulluu Amaanu'eel qulqulluu ilma dubaroo Maariyaam ulfinnii fi galanni siif haa ta'uu hanga bara baraatti amiin qulqulluu jedhamtee kan galateeffatamtu waaqa abbootii keenyaa uumaa keenya fayyisaa keenya abbaa bara baraa abbaa nageenyaa kaleessa kan turte har'as kan jiraattu baroota irraa baroota dabarsitee bara baraatiin kan jiraattu uumaa keenya jaalalaa farjummaa keetiin sa'aatii kanaan kan nu geessee akkasi galateeffannuuf afaan keenya galataatiin kan guutte ammas immoo maqaa keessa guddaa akka waammannuu fi jecha dubbii keessa galee keessa dhugaa akka barannu akka nu gargaartu fedhaa fi jaalala kee nuuf haa ta'uu bara baraan amiin. kabajamtootaa fi jaalatamtoota maatiiwwan waaqayyoo ijoolleen tawaahidoo hundumti keessan bakkaa fi lafa jirtanitti nageenya waaqayyoo isiniif haa baay'atu akkam jirtu guyyaa har'aa kana viidiyoo kana keessatti kan waliitiin barannu waa'ee hiikaa sagada waaqummaati jechuudha. Sagada waaqummaa yeroo darbee akkamitti akka sagadamu maaliif akka sagadamu maal jechaas akka sagaduu qabnu waliin ilaaluun keenya ni yaadatama jechuudha. warri kana hin laalle yoo jiraattan dubatti deebi'aa ilaalaa jechuudha. Akkasuma egaa saganni waaqummaa kun hiikaa guddaa qaba. Jechoon nuti jechaa sagannu kun jireenya keenya keessatti iddoo guddaa qaba jechuudha. Kanaafuu isa kana bal'inaan ilaallaa jechuudha. Egaati miidiyaan kun egaa duraan dhangaa lubbuu miidiyaa jedhameeti kan inni beekamaa ture. Amma garuu waldaa hafuuraa tokkummaa Sillaaseetti jijjiirameera. Maaliif yoo jennee waldaan hafuuraa tokkummaa Sillaasee yeroo ammaa kana hojii guddaa waan raawwachaa jiruuf waan hojjechaa jiruu fi hojiilee barakataa adda addaa hojjechaa waan jiruuf eeyyama waaqayyootiin ta'ee isaan waliitiin chaayinaaliin kunis akka hojjetuu fi isaaniif laatameeti kan jiru waan ta'eef anis isin faana jira walumaan jirra waan ta'eef warreen fedhii qabdan gara kanatti makamuudhaan dhuftanii laayiviidhaan karaa immoo barnoota darbaa jirus akka barattan asumaatiin isiniin affeera. Mee guyyaa har'aa kana egaa akkuma jalqaba isinii kaase sagada waaqummaa yeroo darbee saganneerra warreen hin argine immoo jiraattan akkamitti sagaduu akka qabnu viidiyoodhaan isiniif hojjedheen jira. Maal jecha akka sagannu yeroo meeqa akka sagaduu qabnu laalleerra jechuudha. Har'a immoo hiikaasaa waliin laalla. Hafuura hamaa, hafuura daabiloos, hafuura seexanaa mo'achuudhaaf saganni iddoo guddaa qaba. Sagada jechuun waaqaaf bitamuu, waaqatti of kennuu, kooluu waaqayyotti galuu, meeshaa ittiin daabiloosiin morminu keessaa isa tokkodha jechuudha. Kanaafuu namni kamuu sagaduutu irra jiraata. Maaliif sagada? Uumaa isaatiif bitamaa jechuudha. Gaafa sagannu jilbeenfannee gaafa sagannu uumaa keenyaaf bitamuu keenya agarsiisna. Daabiloos seexan bofa bara durii jawwichi inni jedhamee amma biyya lafaarratti seexana saaxanaa inni jedhamu daabiloos inni jedhamu sababa waaqayyoodhaaf sagaduu dideef sababa waaqayyoodhaaf bitamuu dideef anaaf sagadamuu qabu anaaf bitamuu qabdu sababa jedheef labsii sobaa sana labseef waaqayyoon gara biyya lafaatti gadi isa darbateera jechuudha.
Mul'ata Yohaannis boqonnaa 12 guutummaatti dubbisnee hin argan. Keessattuu mul'ata Yohaannis boqonnaa 12 lakkoofsa 10 irratti hadheessituun obboloota keessanii inni halkanii fi guyyaa Waaqayyoo fuulduratti isin hadheessaa ture gara biyya lafaatti gad darbatameera. Kanaafuu amma gaheen isaa nama hadheessuu jireenya namaa jeequu waan ta'eef jireenya keenya akka inni hin jeeqne jireenya keenya keessaa baasuuf gochaalee inni hojjetu hammeenya isaa iccitii isaa baasuudhaaf saganni iddoo guddaa qaba jechuudha. Yoos harka Waaqayyoo jala of galchaa seexanaan immoo mormaa inni sisinniisee baqataa kan inni jedheef kanaafidha jechuudha. Yaaqoob boqonnaa 4 lakkoofsa 7 irratti. Kanaafuu karaan ittiin diina keenya daabiloosiin ittiin morminu keessaa inni tokko sagadadha jechuudha. Kadhannaadha jechuudha. Tsoomidha jechuudha. Gaabbii galuudha. Fooniif dhiiga isaa fudhachuudha jechuudha. Kanaafi kallattiidhumaan gara barnoota keenyatti gaafa gallu sagada waaqummaa yeroo darbe maal jennee jalqabne waaqa abbaatiif nan sagadaa, waaqa ilmaatiif nan sagadaa, waaqa hafuura qulqulluutiif nan sagada jennee jalqabne jechuudha. Kana jechuun maal jechuudha? Kaleessa kan ture, har'as kan jiru, baroota irraa baroota dabarsee bara baraan kan jiraatu, kan jalqabaa fi kan xumuraa kan ta'e, alfaa fi oomegaa kan ta'e, Waaqayyo abbaadhaaf, ilmaaf, hafuura qulqulluudhaaf nan sagadaa, nan bitamaa, nan ajajamaa, kooluu itti galeeraa, ani isaaf nan bitamaa jechuudha. Yoo Waaqayyoodhaaf bitamne, yoo Waaqayyoodhaaf abboomamne, yoo Waaqayyoodhaaf tole jenne, waan hundumtu harka keenya keessa jira. Sababiin isaa macaafa raajicha Isaayyaas boqonnaa 1 lakkoofsa 18 irratti tolee jettanii yoo Waaqayyoodhaaf abboomamtan waan inni isiniin jedhe hunduma yoo raawwattan eebba lafa kanarraa ni nyaattu jedha. Lakkii jettanii immoo yoo kan diddan ta'e seefitu isin nyaataa jedha. Egaa kiristaanni Waaqayyoodhaaf bitamuun isaa kan ittiin beekamu Waaqayyoodhaaf sagaduu isaatiin. Waaqayyoodhaaf jilbeeffachuu isaatiin. Jilba keenyan qaama keenya guutuun kufnee waaqa keenya uumaa keenya fayyisaa keenya jiraachisaa keenya sooraa keenya abbaa bara baraa kan ta'e rakkoo keessaa kan nu baasu du'arraa gara jireenyaatti kan nu fide Waaqayyoodhaaf maal ta'uu qabna? Bitamuu qabna, sagaduu qabna jechuudha. Gaafa sagannu eebbatu nuuf kennama, kennaatu nuuf kennamaa jechuudha. Lakkii jennee yoo dinne garuu seefitu isin nyaataa jedhe. Egaa daabiloos ani Waaqayyoodhaaf hin sagadu, Waaqayyoodhaaf hin bitamu jechuu isaarraa kan ka'e abaarsi guddaan itti dhufee ergamoota qulqullaa'ota warra Waaqayyoodhaaf bitaman, Waaqayyoodhaaf adda ba'an sana keessaati gara biyya lafaatti gad darbatan. Hafuura seexanaa jedhame, daabiloos jedhame, hafuura kufaa jedhame, jawwicha jedhame, boficha jedhame jechuudha. Kanaafuu nutis tokkoffaa yaada foonummaa keenyan akka hin kufneef, humna hafuura hamaatiin immoo qabamnee akka hin kufne akka duubatti hin deebineef, Waaqayyo irraa akka addaan hin baaneef, jireenya bara baraa akka hin dhabneef, Waaqayyoon jaalala isaatiin akka nu eeguuf isaaf bitamuu keenya kan ittiin ibsinu sagadaan jechuudha. Yoo Waaqayyoodhaaf bitamne, yoo Waaqayyoodhaaf ajajamne, yoo Waaqayyoodhaaf jiraanne hundumtuu jira waan ta'eef. Kanaafidha jechuudha. Abbaaf nan sagadaa, ilmaaf nan sagadaa, hafuura qulqulluudhaaf nan sagada jennee Waaqayyoodhaaf kan nuti sagannu, Sillaasiidhaaf kan nuti sagannu kanaafidha. Gaafa nuti Waaqayyoodhaaf sagannu humni hafuura hamaa ni gubata, bakka seenuu dhaba. Akkasuma egaa nuti immoo maal arganna? Eebba arganna jechuudha. Gaafa sana hafuurri hamaan jiruu fi jireenya keenya keessaa gad lakkisee ni ba'a. Mallattoo nu keessa jiraachuu isaa nutti agarsiisa. Yeroo sana immoo nuti jabaannee gaafa sagannu gaafa kadhannu bifa kanaan humna hafuura hamaa ni mo'annaa jechuudha. Tokkoffaan sagaduun keenya Waaqaaf bitamuu keenya agarsiisu. Lammaffaan immoo humna hafuura hamaa ittiin mo'achuudhaaf nu gargaara waan ta'eef abbaaf nan sagada, ilmaaf nan sagada, hafuura qulqulluudhaaf nan sagada jennee kan sagannu kanaaf. Kan biraa Waaqa abbaa na uumeef nan bitamaa, Waaqa ilmaa na uumeef nan bitamaa, Waaqa hafuura qulqulluu na uumeef nan bitama jenneeti kan sagannu yeroo sadi. Maaliif? Waaqa keenya waan ta'eef, uumaa keenya waan ta'eef, fayyisaa keenya waan ta'eef, jiraachisaa keenya waan ta'eef, isaatiin ala homaa gochuu waan hin dandeenyeef isaaf bitamuun barbaachisaadha. Isaaf ajajamuun barbaachisaadha. Isatti maxxanuun barbaachisaadha. Isatti siquun barbaachisaadha. Har'a namni maaliidhaaf bitamaa jira yoo jenne biyya lafaa gaafa ilaalle karaa adda addaatiin qarshii argachuudhaaf, qabeenya argachuudhaaf, dureessa ta'uudhaaf seexanaaf bitamaa jira namni. Daabiloosiif bitamaa jira namni. Kaleessa haadhotiiwwan keenya, abbootiiwwan keenya
harmeewwan keenya abbooliin keenya darban osoo hin beekin waaqa kufaa waaqa tolfamaa hafuura hamaa daabiloosiif seexanaaf maal gochaa bulan bulaafii turan bitamaafii turan har'a garuu suni seenaa ta'uu qaba waaqa hafuura hamaatiif waaqa tolfamaaf kan bitamnu osoo hin ta'in eenyudhaaf bitamuu qabna abbaadhaaf bitamuu qabna waaqa ilmaatiif bitamuu qabna waaqa hafuura qulqulluudhaaf bitamuu qabna yoo isaaf bitamne yoo isaaf ajajamne yoo isaaf jiraanne qulqullummaa arganna abbootiin keenya darban qulqulloota kan jedhaman waaqa tolfamaa biyya lafaa tuffatanii mootota biyya lafaa fuuldura dhaabbatanii waa'ee waaqayyoo dhugaa bahanii wareegamummaa simatanii qulqullummaadhaaf kan waamaman gonfoo jireenyaa kan argatan waan waaqayyoodhaaf bitamaniif maallaqaaf yoo bitamte maallaqni ni dhuma gaafa dhume immoo si dhiisee deema qullaatti hafta fira keedhaaf yoo kan bitamtu ta'e yoo immoo warra aangoo qabaniif kan bitamtu ta'e aangoon kan waaqayyo waan ta'eef irraa kaafama gaafa irraa kaafamu abdiin kee ni bada yoo jireenya biyya lafaatiif kan bitamtu yoo ta'e biyyi lafaa kun ni dara daabiloosiif kan bitamtu yoo ta'e daabiloos hafuura hamaadha hafuura kufaadha hafuura du'aadha guyyaa firdii sanatti itti faradamuudhaaf jira kanaafuu isa wajjin itti faradama kanaaf eenyuuf bitamuu qabna waaqayyoodhaaf bitamuu qabna waaqa abbaatiif waaqa ilmaatiif waaqa hafuura qulqulluutiif maal gochuu qabna bitamuufii qabnaa jechuudha kanaafidha qulqulloonni abbootiin keenya darban waaqayyoodhaaf kan bitaman abrahaamin fakkeenya yoo fudhanne waaqa kiyya barbaaduun deema jedhee mana isaatii kan ba'e waaqa isaatiif waan bitameef jireenyi isaa hundi kan eebbifame warra si eebbisan nan eebbisa warra si abaaran nan abaara sanyiin kee akka urjii samiiwwanii akka cirracha galaanaa ni baay'atu ni eebbifamu waan ati barbaaddu hunda siifan godha siifan guuta jedhee seera uumamaa boqonnaa 12 irratti waaqayyoon abrahaamiif waadaa kan inni galeef waan inni isaaf bitameefidha biyya lafaaf bitamuu didee waaqa abbaan isaa taaraan waaqeffachaa ture waaqa harkee sana waaqa tolfamaa sana hin barbaadu kun waaqa tolfamaadha jedhee waan gabaa keessatti caccabsee laphee isaa keessaas baasee waaqayyoodhaaf bitameef waaqayyoon hundumayyuu siif nan taasisa abbaa saba hundaa siin taasisaa jedheen kennaa guddaa kenneef kennaa argachuudhaaf eebba argachuudhaaf foonii fi lubbuudhaan eebbifamuudhaaf qorumsa daabiloosii fi biyya lafaa jala darbuudhaaf eenyudhaaf bitamuu qabna waaqaaf bitamuu qabna sillaaseedhaaf bitamuu qabna yoo waaqaaf bitamne yoo waaqaaf ajajamne fira waaqayyoo taana wangeela yohannis boqonnaa 14 lakkoofsa 14 irraa kaanee hanga 16tti gaafa dubbifnu jechi akkana jedhuma barreeffameera yoo isin abboommii kiyya eegdan yoo isin anaaf bitamtan yoo anaaf ajajamtan ani firoota koon isiniin jedha malee diinota koo isiniin hin jedhu jedha yoo waaqayyoodhaaf bitamuu baanne garuu diina waaqayyoo taana diina waaqayyoo taane jechuun immoo duuneeraa jechuudha qurxummiin bishaan keessaa yoo baate ni duuti mukti baalli mukaa damee isaarraa yoo cite ni goggoga ni coologa nutis waaqayyo irraa addaan baanan waaqayyoodhaaf bitamuu baannan jireenyi keenya duwwaadha jechuudha cubbuutti kufna cubbuun immoo du'a namatti fida duuti immoo waaqayyo irraa adda nama baasa waan ta'eef kanaaf jireenya keenya keessatti waaqayyoodhaaf bitamuun kan barbaachiseef kanaaf gaafa nuti abbaaf nan bitama waaqa ilmaaf nan bitama waaqa hafuura qulqulluu na uumeef nan bitama jennee gaafa nuti waaqayyoodhaaf bitamnu diinni ni rifata diinni ni muufata kaayyoon diinaa jallinni diinaa hirreen diinaa ni cabaa jechuudha waaqayyoonis nu faana ta'a waan ta'eef kanaaf waaqa abbaa na uumeef nan bitama waaqa ilmaa na uumeef nan bitama waaqa hafuura qulqulluu na uumeef nan bitama jennee kan nuti sagada waaqummaa kana keessatti sagannuuf kanaafidha eenyuuf saganna waaqayyoodhaaf saganna sagadichi sagada waaqummaati jechuudha kan biraa abbaaf galanni haa ta'u ilmaaf galanni haa ta'u hafuura qulqulluudhaaf galanni haa ta'u jennee galata galchina jechuudha sagada kana keessatti galata kan fudhatuu qabu waaqayyoo qofadha lafa kanarratti samii irrattis addunyaa mul'atuu fi hin mul'anne hunduma irratti galanni kan ta'uu fi qabu eenyudhaaf sillaasee qofaaf abbaadhaaf ilmaaf hafuura qulqulluudhaaf maaliif yoo jenne uumaan keenya isadha jiraachisaan keenya isadha fayyisaan keenya isadha sooraan keenya isadha ajjeesuu fi fayyisuu kan danda'u isadha laachuus dhoowwachuus kan danda'u isadha qilee cubbuu keessaa baasee tulluu jireenyarra kan nu dhaabu isadha cubbuu keenyarraa kan nu qulqulleessu isadha yakka keenya kan nuuf dhiisu isadha isaan ala waaqni biraa hin jiru waan ta'eef
abbaaf galanni haa ta'u ilmaaf galanni haa ta'u afura qulqulluudhaaf galanni haa ta'u jennee kan galateeffannuuf kanaaf. Galanni kan ta'uufi qabu Waaqayyoodhaaf. Kanaafidha ergamoonni Waaqayyo sa'aatii 24 guutuu qulqulluu jedhanii Waaqayyoon kan isaan galateeffatanii. Macaafa raajicha Isaayyaas boqonnaa 6 lakkoofsa 3 irratti Suraafelii fi Kiruubeel warri teessoo Waaqayyo baatan kallattii ba'an dhiyaan kaabaan kibbaan sagalee isaanii ol kaasanii walitti lallabanii Waaqayyo gooftaan keenya qulqulluudha jedhanii yommuu isa galateeffatan koochoo 6 qabu. Koochoo lamaatiin balali'anii koochoo lamaan immoo harka isaanii yookiin immoo akka harkaatti fayyadamanii walitti rukutanii koochoo lamaan immoo ija isaanii golgatanii Waaqayyoon fuula isaa ilaaluun hin danda'amu. Irreen isaa guddaadha, humni isaa guddaadha, aangoon isaa guddaadha, fayyisuun isaa guddaadha, jiraachisuun isaa daangaa hin qabu. Gaafa kennu, gaafa laatu namaan hin mari'atu, mari'ataa hin qabu. Qulqullummaan isaa daangaa kan hin qabne kan mataa isaatiiti. Eenyumarraayyuu hin ergifanne yookiin hin fudhanne, eenyumtuus irraa fudhachuus hin danda'u jedhanii qulqullummaa isaa kana ibsuudhaaf Waaqayyo gooftaan keenya qulqulluudha jedhanii walitti lallabanii Waaqayyoon kan galateeffataniif galanni siif haa ta'u kan jedhaniif kanaaf. Ergamoonni Waaqayyo gooftaan keenya Yesuus Kiristoos dhala namaa fayyisuudhaaf Beetlehem keessatti gaafa dhalatu har'a magaalaa Daawititti fayyisaan innis qorichi Yesuus Kiristoos isiniif dhalateera. Nagaan ulfinni galanni samii irratti Waaqayyoodhaaf nagaan immoo biyya lafaa irratti dhala namaadhaaf haa ta'u jedhan. Galanni eessatti samii irratti Waaqayyoodhaaf. Nagaan eenyuudhaaf dhala namaatiif lafa irratti jedhan. Kanaafuu galanni kan ta'uuf eenyuuf Waaqayyoodhaaf. Kanaafuu galateeffatuu kan qabnu Waaqayyoodha. Har'a aniif isin galateeffataa jirraare. Qulqulluun Daawit sababii gaarummaa keetiif, sababii jaalala keetiif, oolmaa guddaa naaf oolteef, tiksee gaarii waan taateen eegdeef, bakka hundatti waan nafaana taateef, du'a keessaa waan na baafteef, jireenya bara baraa waan naaf laatteef gatii gaarummaa keetii guyyaatti yeroo torba siin galateeffachaa jirraare. Sillaasee galateeffataa jirraare. Sillaasee dhaabbitamaa jirraare. Uumamni har'aa Sillaasee galateeffataa jira. Sillaasee dhaabbitamaa jira yoo jenne bakka uumamni jiru laala. ወዴት እንደወደቅ አስብ ንስሐ ገብተህ የማትመለስ ከሆነ መጣብሃለሁ ይላል። ገረ የሰት ያከኩፍት ኢላሊ ጃለለከ ሰዱሪ ሰነሞ ያደዱ ዮጋቢ ገሉባት ገረኮት ዮዴቡባት ያንሞ ሲቲን ዱፋ ጀዳ ዋቀዮን ሙለተ ዮሐንስ ኬሰ ዋቀዮን ጋፋ አከሲቲን ትዱፉ ጅሬኛፍ ምት ኤከም ሳፋ ከሉቲን ዱፍኔ ኤሰት ተከኩፍኔ ያደቹን በርባችሳል አረነም ልዱ አዳዳት ኩፌ ካኔ Sagaagalummaa keessatti kufeera, jibba keessatti kufeera, hammeenya keessatti kufeera, walirratti ka'uu irratti kufeera, waladheessuu irratti kufee jira, dhiiga wallangalaasuu irratti kufee jira. Jaalala caala jibba filateera, Waaqayyoon caala daabiloosiin filateera, mana tonqaa'itti mana dabtaraatti kufee jira, qoricha walirratti godhuu irratti kufee jira. Kanaaf achi keessa bahuun barbaachisaadha. Waaqayyoof galata galchuun barbaachisaadha. Macaafa qulqulluu irratti maal jedha? Macaafa keessa deebii boqonnaa 18 lakkoofsa 9 irratti warreen duumessa ilaalanii ooda dubbatan warreen qoricha namatti godhan warreen nama dawweessan warreen fayyaa nama dhoorkan warreen namatti inaafan isaan saba kiyya keessa abaaramoodha jedha. Kanaafuu namni achitti kufee jira yoo ta'e abaaramaadha jechuudha. Namni jibba irratti kufee namni jaalala dhiise jibbatti kan gore hammeenyaatti kan gore abaaramaadha jechuudha. Kanaafidha gara kamitti akka kufte yaadadhu kan inni jedhu jechuudha. Kanaafuu haa yaadannu eessatti kufnee jirra. Eessatti kufnee jirra kan jennu yaadachuun barbaachisaadha. Miila Waaqayyoo irratti kufuutu nu barbaachisa. Macaafa Isaayyaas raajicha boqonnaa 60 ijaarratti. Samiin teessoo kootii lafti immoo hojjeta miila kootti eessatti mana naaf ijaartu kan inni jedheef kanaaf. Kanaaf luka Waaqayyoo irratti haa kufu. Gara Waaqayyootti haa deebinu. Kanaaf sagada waaqummaa keessatti galanni abbaadhaaf haa ta'u, galanni ilmaaf haa ta'u, galanni waaqa afura qulqulluudhaaf haa ta'u jennee kan galateeffannuuf kanaaf. Inni biraan yaa waaqa abbaa gara koo koottu, yaa waaqa ilmaa gara koo koottu, yaa waaqa afura qulqulluu gara koo koottu jennee yeroo sadii kan sagannu fira deddeebiidhaan maaliif yoo jenne Waaqayyoon gara keenyatti akka dhufuufidha. Kun waan bariira dhaabbadhee balbala keessan nan rukutaa. Yoo isin balbala naa bantan ani immoo seenetiin ani isin wajjin irbaata nyaadha. Yoo isin maal gootan yoo balbala keessan naa bantan balbala laphee keessanii yoo naa bantan balballi laphee keenya Waaqayyoodhaaf kan banamuu danda'u gaabbiidhaan qulqullummaadhaan gadi jedhummaadhaan jaalalaan hammeenya dhiisuudhaan cubburraa fagaachuudhaan gaafa sana Waaqayyoodhaaf ni banama.
waaqayyoon ni seena. Gaafa waaqayyoon gara keenya dhufe waan hundumtuu nuuf sirrata. Har'a waaqayyoon gara keenya waan hin dhufneef, waaqayyoon gara keenyatti waan hin deebineef, nus gara waaqayyotti waan hin deebineef waan baay'ee dhabneerra. Nageenya dhabneerra, jaalala dhabneerra, tokkummaa dhabneerra, waliigaltee dhabneerra, eebba dhabneerra, suga dhabneerra, fayyaa dhabneerra. Namni hunduu dhukkubsataadha. Galgala akkuma namaa siree isaa afatee ciisa, garuu boqonnaa hin qabu, hirribni hin jiru. Halkan abjuudhaan kan nama jeequ, dhaabbatee qorumsa kan namarratti, waraana kan namarratti labsu, humni hafuura hamaa hedduudha. Maaliif? Waan waaqayyoon nu faana hin jirreef. Namni nagaa kan dhabu, boqonnaa kan dhabu, yeroo hunda kan garwaatu, dudda koo kan jedhu, garaa koo kan jedhu, morma koo kan jedhu, cinaacha koo, mataa koo kan jedhu, mana yaalatti deemee kan inni maallaqa isaa fixu, dafqi isaa kan inni jalaa dhumu, hojjetee eebba kan dhabu, baratee bakka galma gahuudhaaf yaade gahuu kan dadhabu, waaqayyoon gara keenya waan hin dhufneef. Kanaafidha yaa Waaqa abbaa gara keenya kootu, yaa Waaqa ilmaa gara keenya kootu, yaa Waaqa hafuura qulqulluu gara keenya kootu kan jennuuf kanaaf. Jennee kadhannaa har'a egaa kanuma jedhaa kadhadhaa gaafa jedhamu eenyutu kadhachaa jira? Meerree waaqayyoon jireenya keenya keessa jira? Meerree waaqayyoon jireenya keenya keessa jiraachuu isaa maalidhaan beeka? Kanaafuu dhiphinni keenya inni tabba nutti ta'u yoomiyyuu bira gahuu hin dandeenyu jennee yaadnee abdii kunnee kan itti teenye kan nuuf raawwatamuu danda'u, karoorri keenya, kaayyoon keenya galma gahuu kan danda'u yoo waaqayyoon gara keenya dhufe qofa. Waaqayyoon gara keenya hin dhufne taanaan jireenyi keenya duwwaadha. Hittoon ashaboo hin qabne hin mi'aawu. Bunni sukkaara hin qabne hin mi'aawu. Shaayiin sukkaara hin qabne hin mi'aawu. Jireenyi kiristaanummaa waaqayyoon hin qabne hin mi'aawu. Duwwaadha. Anaan ala homaa gochuu hin dandeessani. Anaan ala hundumtuu duwwaadha. Waaqayyoon ala hundumtuu duwwaadha. Yaadadhaa Phexrosin. Qurxummii kiyyeessuudhaaf jedhanii galaana irratti walitti qabamanii marabii isaanii gara galaanatti gadi yommuu darbatan marabni isaanii duwwaa deebi'aa turte. Qurxummii takka osoo hin qabin. Maaliif? Waaqayyoon gara isaanii waan hin dhaqneef. Waaqayyoon gara isaaniitti gaafa dhaqu garuu Phexros mee kiyyoo kee kana karaa harka mirgaatiin darbadhu jedheen. Yaa gooftaa halkan guutuu dadhabaa bulle garuu homaa hin qabanne, garuu erga ati jette tole nan darbadha jedheen. Gaafa waan waaqayyo isaan jedhu dhagahee Phexros kiyyoo isaa gara galaanatti darbatu, marabni isaa kiyyoon isaa qurxummii hedduudhaan guutamee harkisee baasuu gaafa dadhabu sagalee isaa ol kaase. Yohaannis Yaaqoob gara kootti koottaa na gargaaraa, qurxummii baasuu dadhabeeraa jedhe. Argitanii? Dura waan eenyuun jirreef jireenya isaanii duwwaa kan ta'eef dadhabaa kan bulaniif waan waaqayyoon hin jirreef. Har'a garuu waaqayyoon gooftaan keenya Yesuus Kiristoos gara isaanii gaafa dhaqu kiyyoon isaanii qurxummiidhaan guutan. Phexros as deebi'ee bo'e. Gooftaa koo jedhe narraa siqii jedhe. Ani nama cubbamaadha. Fuula kee dhaabbachuu nama hin dandeenyedha. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos immoo Phexros jedhe. Har'a qurxummii kiyyeessitee marabii keetiin kiyyoo keetiin qurxummii kiyyeessitee qabde borummoo kana caala marabii wangeelaatiin kiyyeessitee namoota gara kiyyatti fiddaa jedhe. Kennaa guddaa kenneef waaqayyoon. Maaliif? Waan gara isaatti dhufeef. Kanaafuu gara keenyatti waaqayyoon akka dhufuuf waammachuun barbaachisaadha. Macaafa Ermiyaas raajicha boqonnaa 23 lakkoofsa 23 irratti ani waaqa dhiyooti malee waaqa fagoo miti. Yoo waammanne nutti dhiyoo jira waaqayyoon. Kanaafuu yaa waaqa abbaa gara keenya koottu, yaa waaqa ilmaa gara keenya koottu, yaa waaqa hafuura qulqulluu gara keenya koottu jennee kan nuti waaqayyoon waammannuuf kanaaf. Mee waammadhaa waaqayyoon. Waaqayyoon waammatee namni dhabe. Mee itti iyyadhaa waaqayyoon. Laphee keessan qulqulluudhaan waaqayyo itti himadhaa, waaqayyo itti iyyadhaa. Waaqayyoon ni dhufa. Gaafa dhufu immoo qorumsa keenya keessaa nu baasa. Rakkoo keenya nurraa fura. Dhiphina keenya nurraa fura. Ba'aa keenya tabba kan nutti ta'e hunda nurraa salphisa. Warreen ba'aan keessan isinitti ulfaate. Gara kukuttaa. Ani immoo ba'aa keessan isinirraan fuudha isin boqochiisa jedhee wangeela Maatiyos boqonnaa 11:28 irratti kan dubbateef kanaaf. Ba'aan keenya kan nurraa bu'u. Boqonnaa kan dhabne boqonnaa kan argannu. Fayyaa kan dhabne fayyaa kan argannu. Jireenyi keenya kan walitti nu jalaa mammakame. Fichi isaa kan wallaalle yoo waaqayyoon gara keenyatti dhufe hunduu soorata. Gaa'elli keenya kan bade, kan diigame,
malaafi waan isaa kan wallaalame yoo waaqayyoon gara keenyatti dhufee sirata. Hojjennee dadhabne buunee kaannee fiignee qaqqabu kan dadhabne yoo waaqayyoon gara keenyatti dhufee sirata. Nuti fiigneedhaaf hin ta'u. Nuti kaanneedhaaf hin ta'u. Dadhabneef hin ta'u yoo waaqayyoon jireenya keenya keessatti hin argamne duwwaa. Kanaafuu yaa Waaqa Abbaa gara keenya kootu. Yaa Waaqa Ilmaa gara koo kootu. Yaa Waaqa Hafuura Qulqulluu gara koo kootu. Jennee waaqayyoon jireenya keenya keessatti waamachuun barbaachisaadha laphee qulqulluudha. Inni biraan sagada waaqummaa kana keessatti yaa Waaqa Abbaa humna naaf ta'i. Yaa Waaqa Ilmaa humna naaf ta'i. Yaa Waaqa Hafuura Qulqulluu humna naaf ta'i jedha. Humna gaafa hin argitanii humna naaf ta'i jedha. Waaqayyoon akka humna nuuf ta'uuf maaliif nuti humna hin qabnu? Hunda danda'an, hunda gochuu kan danda'u, laachisuu dhoowwachuus kan danda'u, jiraachisuu kan danda'u, ajjeesuu kan danda'u, waan hunda gochuu kan danda'u eenyudha? Waaqayyo. Waaqayyo. Kanaafuu ati hunda dandeessa waan ta'eef, irreen kee guddaadha waan ta'eef, barruun kee guutuudha waan ta'eef, ati humna naaf ta'i. Karaa baay'eedhaan humna dhabne. Kadhachuudhaaf humna dhabne. Sagaduudhaaf humna dhabne. Soomuudhaaf humna dhabne. Gaabbii galuudhaaf humna dhabne. Hojii gaarummaa hojjechuudhaaf humna dhabne. Fooniif dhiiga isaa fudhachuudhaaf humna dhabne. Meeqaan keenyatu mana kiristaanaatti jiraachaa jira? Meeqaan keenyatu dhugaatti deddeebi'aa jira? Meeqaan keenyatu waan gaarii hojjechaa jira? Humna dhabneerraa. Sagadi gaafa jedhamu meeqaan keenyatu sagada? Humna dhabnee kan dhiifne hin jirru. Kadhachuudhaaf dhaabbannee kadhannaa jalqabne xumuruu dadhabnee humna dhabnee kan dhiifne hin jiru. Imimmaan kan ija nu guute hin jiru. Bu'uuwwan mataa kan nutti ta'e hin jiru. Dhukkubbii ilkaanii dhukkubbii garaa kan nutti ta'e. Kadhannaadhaaf kaanee macaafa qabannee kaanee dubbisnee fixuu kan dadhabne addaan kunnee kan rafne hin jirru. Kadhannaa qabannee tiraasii godhannee kan rafne hin jirru. Humna hin dhabneere. Eessaree humni keenya? Sagade sagaduudhaaf jammarree jilbi ni hoollatee lapheen keenya waan biraa yaaduu jalqabee cubbuun kaleessa hojjenne nu fuuldura dhufee waa'een biyya dhufaa waa'een addunyaa kanaa nu fuuldura dhufee kadhannaa dagannee kan addaan kunne hin jirru. Humna hin dhabneere. Emeerree humni keenya. Kanaaf humna akka nuuf ta'uuf waaqayyoo waammachuun hin barbaachisuure. Kitaaba kadhannaa dubbisuudhaaf jalqabnee sarara tokko dubbisnee sarara lammaffaa waan biraa kan dubbifnu hin jiru. Kan nu harkaa badu hin jiru. Qubeen tokkichi 2 3 4 kan nutti fakkaatu hin jiru. Maarree humna hin dhabneere. Humna akka nuuf ta'uuf waaqayyoo waammachuun hin barbaachisuure. Barbaachisa. Maaltu humna nu dhoowwe? Yaada foonii keenyatu humna nu dhoowwe. Hammeenya keenyatu humna nu dhoowwe. Jibba keenyatu humna nu dhoowwe. Inaaffaa keenyatu humna nu dhoowwe. Daabiloositti firoomu keenyatu humna nu dhoowwe. Hojii hamaa hojjechuu keenyatu humna nu dhoowwe. Daabiloostu humna nu dhoowwe. Humna akka nu ta'uuf waaqayyoo waammachuun barbaachisaadha. Gaafa sana waaqayyoon humna gaafa nu ta'u hundumtuu nuuf danda'ama. Hundumtuu nuuf danda'ama gaafas. Kanaafuu yaa Waaqa Abbaa humna naaf ta'i. Yaa Waaqa Ilmaa humna naaf ta'i. Yaa Waaqa Hafuura Qulqulluu humna naaf ta'i. Ani humna dhabeera jennee waaqayyoon kadhachuun kan barbaachiseef kana. Hojjennee qonnee daldallee barannee firii gaarii dhabnee humna dhabnee teenyee kan boonyu hin jiru. Jireenyi koo natti dukkanaa'eera. Kanaan booda abdii kutadheera. Jireenyi biyya lafaa kanaa nagaa. Kanaan booda marjiitu na eegaa. Kanaan booda finyoonaaf wayyaa. Humna dhabeera. Dandeettii dhabeera. Kanaan booda addunyaa kanarraa boqochuu deemuun na barbaachisa malee faayidaa kan biraa hin qabu jedhee nama meeqatu nama keessaa of baasee namarraa addaan bahee meeqatu manatti deebi'ee. Meeqatu barri cufatee bu'aa jira humna dhabee. Kanaafuu yaa Waaqa Abbaa humna naaf ta'i. Yaa Waaqa Ilmaa humna naaf ta'i. Yaa Waaqa Hafuura Qulqulluu humna naaf ta'i jennee waaqayyoon kadhachuun barbaachisa. Inni humna keenya waan ta'eef gaafa sabaan manne dafee nu qaqqabee humna nuuf ta'a. Gaafa sana akka barbaanne sagaduu dandeenya, kadhachuu dandeenya, soomuu dandeenya, gaabbii galuu dandeenya, cubburraa fagaachuu dandeenya, asraat bakuraatii baasuu dandeenya, kan hojjennee nuuf eebbifamuu danda'a, fooniif dhiiga isaa fudhannee eebbifamuu dandeenya. Sana furmaan kanaaf humna nuuf ta'e jennee kan kadhannu. Inni biraan yaa Gooftaa Yesuus Kiristoos gara koo koottu, yaa Gooftaa koo gara koo koottu, yaa Uumaa koo gara koo koottu, yaa Mootii koo gara koo koottu, yaa Fayyisaa koo gara koo koottu jennee kan nuti waammannuufi waaqayyoon gara keenya dhufee humna akka nu ta'uuf, hirree akka nu ta'uuf, humna hafuura hamaa hunda akka nurraa hidhuuf, dukkana keessaa akka nu baasuuf, jireenya bara baraa akka nu kennuuf. Abbootiin Addaamii fi Hewaan yeroo cubbuu hojjetanitti
namni humna isaaniif ta'uu dhabamee humna daabiloosiin hirree daabiloosiin qabamanii si'oolii keessatti gataman. Kanaan booda warra achi keessa jiranis warri dacheerra jiranis iyyatanii gara Waaqayyootti. Yaa Waaqayyoo humna ittiin as keessaa baanu dhabneerraa, bilisummaa dhugaas dhabneerraa, dukkana keessa jirraa, dukkana kana keessaa ati humna nu ta'eetii nu baasi jedhanii gara Waaqayyootti iyyatanii Waaqayyo gooftaan keenya Yesuus Kiristoosis humna nuuf ta'uudhaaf jecha samiirraa bu'ee gadameessa dubaroo Maariyaam keessa bulee Beetlehem keessatti dhalatee humna keenya nuuf ta'e isa haxxummaadhaan dhala namaa hundarratti humna qabeessa ta'ee isaan miidhaa ture daabiloosiin kuffisee ijoollee Addaam hunduma bilisa baase. Kanaaf humna nuuf ta'e jennee kan kadhannu kanaaf. Inni biraan yaa gooftaa koo Yesuus Kiristoos irree naaf ta'i. Yaa gooftaa koo Yesuus Kiristoos ati humna naaf ta'i. Yaa gooftaa koo Yesuus Kiristoos ati gaachana naaf ta'i jennee kan nuti kadhannuuf kanaaf. Ni yoo irree keenya nuuf ta'e, gaachana keenya yoo nuuf ta'e, humna keenya yoo nuuf ta'e akkuma jalqaba kaasne hundumtuu guutu. Wanti nuti dhabnu hin jiru waan ta'eef. Dabalataan gooftaan Yesuus Kiristoos gaachana kooti. Gooftaan Yesuus Kiristoos nyaataaf dhugaatii kooti. Gooftaan Yesuus Kiristoos uffata kooti. Gooftaan Yesuus Kiristoos tiksee kooti. Ilmi dubaroo Maariyaam kabaja kooti kan jennee nuti sagannuuf kabaja kan arganne Waaqayyoodha. Nyaata jireenyaa hin dhumne, dhugaatii jireenyaa hin dhumne Waaqayyo biraa waan soorranneef. Ani nyaata dhugaadha. Ani dhugaatii jireenyaa bara baraadha. Maaddii kiyya kan nyaate, dhugaatii kiyya irraatii kan dhuge, yookiin immoo foon koo kan nyaate, dhiiga koo kan dhuge jireenya bara baraa qaba. Lammaffaa hin beela'u, lammaffaa hin dheebotu. Ani isa wajjin hin jiraadha. Inni na wajjin jiraata. Wangeelaa Yohaannis boqonnaa 6:54 irraa kaanee gaafa dubbisu. Kanaafuu jireenya bara baraa kan nuuf ta'e Waaqayyoodha. Sana gochuudhaaf, sana raawwachuudhaaf immoo dursinee Waaqayyoon yoomna nuuf ta'e malee hin dandeenyu. Gaabbii galuudhaaf hin dandeenyu. Soomuudhaaf hin dandeenyu. Sagaduudhaaf hin dandeenyu. Yoo eenyu humna nuuf ta'e Waaqayyoon yoomna nuuf ta'e malee. Kanaafuu Waaqayyoon akka humna nuuf ta'u dursinee kadhachuun barbaachisaa kan ta'eef kanaaf. Ani garbicha Yesuus Kiristoosidha. Garbicha daabiloos ta'u, garbicha seexanaa ta'u, garbicha Waaqayyoo yoo taane Waaqayyoon immoo garboota isaa ijoollota isaa hin gatu. Ani ilma Yesuus Kiristoosidha kan jennuuf ilmi egaa dhaala abbaa isaa darbee argachuudhaaf jenna. Dhaalli Waaqayyoon uumaan keenya nu dhaalchisu immoo mootummaa isaati. Kanaafuu jireenyi koo Yesuus Kiristoosidha jennee kan isa waammannuuf. Kanaaf waan ta'e kanaaf egaa saganni kun hiikaa guddaa qaba. Dhaala abbaa keenyaa kan ta'e mootummaa isaa darbinee argachuudhaaf jabaannee humna Waaqayyootiin hirree Waaqayyootiin yoo jabaanne yoo isatti amanne yoo dhugaan deddeebine yoo saganne yoo isaaf bitamne yoo gaabbii galle fooniif dhiiga isaa yoo fudhanne kana hunda argachuu dandeenya. Kanaafuu saganni humna guddaa of keessaa qaba. Humna daabiloosiin ittiin injifachuu dandeenya. Dandeettii keenyadha, irree keenyadha waan ta'eef kanatti qabamnee jiraachuun barbaachisaadha. Waaqayyoon kana raawwanne eebba Waaqayyoo akka argannu Waaqayyoon hunda keenya nu haa gargaaru. Kan nu barsiise kan nu gorsee maqaa Waaqayyoo kan galateeffame haa ta'u. Qophii kan biraan hanga walitti deemnutti nagaadhaan tura. Wassalaamu alaikum.